Amma ganama kana namoonni garuu katamaa kana keessa yookaan deemu na arguu hin danda'u. Naa fadhee kanan bakka ishiitti beeti namaatiin jedhu bakkuma argantaa deeme too amma bajaajii bira ga'utti akkasittan deeme dhufe. Har'uma ganama. Amma moonaa fayyee amma galata waaqaa baadhee hin galu. Jarri kun waldaan kun muluun yeroo sadii lilleedhaan galata waaqaa. Wanti dubbii fixee jira. Dubbatee obbo Abiraamii fi afaan fixin. Maal jedhe? Irraa hawwatee dha. Amiin hin jettaanis. Ganama maaliin an dhufee deema? Ganama akkanatti ani bajaajiidhaan an dhufe amma akkanatti amma waldaa kana fuuldura ta'u amma na arga hundumtiyyuu warri waldaa kana waggaa nanas ta'u jechuudha. Na arganiiru namoonni baay'een na arga garuu. Bakka qabadheetinin akkanattan deema. Bakuma kanan ta'a. Naanka ammoo akkanumatti deema. Bakka kiradhee as seena hoggaan as seenu hoggaa faarfata san hojjetee faarfata hoggaan jedhu natti jabeesse. Na gube. Achumaan na gubee achumaan hoggaa booda ammoo natti gube. Achumaan naa kadhatan isaan. Na keessa jiru am. Deemee tanan galee kinoo mana obboleessa hiyyee fadhee tanan achi deemee. Akashina mat santre. Abadnya senja. Ya pak kabatin. Abadani fit. Kau baru tadi mah? Lakin taraki wajinin tajaajila na jette ta solte am farfattoota itti deemte asin nageesse. Sarara dhufta isin immoo? Osoleedha. Fuulfuun mi'a harka kee ormi amanee dhufa. Ati jadduma keessatti. Fuulfuun harka kee fayyinni atattamaa fayyinni ariitiin jettu mana kee. Dhaabbaddee turani. Akkanatti na qabanii tooyi danda'ee gadi hin taa'u hin jaan dhaabbaddee turan fincaa'e waan qabuun durattan dubbadha. Akkan dubbadha. Raati kiraatiin dalagaa shaakiraalaa daaboo jedhama. Mee inillee guddaa cimjedhaa fi Yesuusiif. Akarra fayyaa qabdi fakkaatu. Jedhaa agarsiisaa mee fayyina kana. Abeet Yesuus.